Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama keenya isinan gaafata shamarran guddaa amma dargaggoota bakka nu dhuftaanii hundi keessummoota bakka nu dhuftaanii hundi keessummoota guyyaanarraa adda gammanne gammada rabbi si filaate yaa ganda gobbuuti waan afaaniisni barsi keessa madda garanni kan rabbi nuuf kenne tawhiida. Galani Rabbi nufenne tawhida alhamdulillahi har Rabbi kenya ummani muslima kandiya fagenya baga nuduftani kesumoni kenya baga nuduftani kesumoni kenya sallallahu ala nabi rahmati irajiratu rahmani rabbiti nabi kenya kari nijalananuti Nabi kenya kari ni jalananuti ulamai kenya isinan gaafata shamarran guddaa amma dargaggoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota ummanni muslima ni jirtaanii akka nagaa fayyaa kan lubbuun jirtaanii jiru waan guddaa baga jirtaanii har'aa seeydaanii. Jiru waan guddaa baga jiraatanii har'aa seeydaanii wareegochaa turre baga walaa gaarre manguddaa fi haamaan yaaqarra fi qarre wal bira dhaabbanne osoo wal gargaarre yeroo hin dhaabarre wal bira dhaabbanne osoo wal gargaarre yeroo hin dhaabarre deebu guddaa qabna ummanni musliima gara nuuf laafadhu yaa arjumma. Ati nu badhaasi jaalalaaf tokkumma. Ati nu badhaasi jaalalaaf tokkumma. Yaa ulamaa teenya baga gammaddaanii lafa teessanii bu'aatti gartaanii urjii dachiidhaatii nu bareechitaanii urjii dachiidhaatii nu bareechitaanii ulamaa'ii keenya isinan gaafata shamarran guddaa amma dargaggoota baga nu dhuftaanii. Hundi keessummoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota quraana guddisu tokkummaan ka'anii wayitti laafaa adda durummaanii yeroo sanii qaalii itti wareeganii yeroo sanii qaalii itti wareeganii beekumsaa fi humnaan bira dhaabbatanii dadhabne socho'ii arrabni gaaraanii jazakumullahu hundumaa keessaanii. Jannata jaazani jazakumullahu hundumaa keessanii jannata jaazani ulamaa'i keenya isinan gaafata shamarran guddaa amma dargaggoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota dinkana oomishu dhabsuudha barbaada bilooti ittiin dhufu alfaya gaafata warra nu laafatan. Musiadata ya ulama keenya kan jirtanii wallahi siifeena albira dhugaanii nuti barattoonni madrasal furqaanii nuti barattoonni madrasal furqaanii barsiisonni keenyas baga gammadaanii guyyaa naraatuuni gammachuu teessaanii lafa ulama lafa tuuraanii deebiti gootaanii har'aas baataanii jazakumullahu hundumaa keessanii jazakumullahu hundumaa keessanii ulamaa'ii keenya isinan gaafata shamarran guddaa amma dargaggoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota baga nu dhuftaanii hundi keessummoota yaa ulama islaama dhaga isii baana nu dhalanii qube jaalalamaa taana kota abaarannu carraa guddaa qabna kota abaarannu carraa guddaa qabna yaa hawaasaa keenya dhiqaa fi guddaanii dhuftanii mangaarre amantii teessaanii abba yoo dhaabe waa'ee hin danda'amu jettee Oromooni abba yoo dhaabe waa'ee hin
mati, osan wadofa, kesumani mati, hanga tumurati, osan wadofa, kesumani mati, hanga tumurati, nashida denale, akira rawana, kesumani kenya, salam salam jenna, umi nulerese, wallu agasisu, amata akana, umi nulerese, wallu agasisu, amata akana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.